Amichi walqixxummaa amantiitti namanu amantii tokko amantii birarra qaqqaasa akkasumas lammiilee jidduu walqoodisuumuuf hojjata. Daani'el Kibrat bakka kanaaf hin maluu yaadi miseensi paarlaamaa Dr. Gammadoo Daallee ture. Manni marii bakka bu'oota uummata yookaan paarlaamaan Itoophiyaa walga'iidilee 14 bara hojii 5 tolfaate. Haalum kanaan qaboo yaa'ii walga'iidilee 5 bara hojii 13 ragaasifatee muudan ministeerota kenna. Adaanech Abeebee haadhalanga waligal federaala taate. Dr. Liyaa Taaddesee ministeer fayyaatti kennan. Abbilaa Qayyaaloo ministeer Galiwaani godhuun bakka Adaanechi darbatan. Fiilsan Abdullaa illee ministeer dubartoota daa'imaniif dargaggoota taate jechuun aangoo qoodachuun miseensota boordi ejensi pirees Itoophiyaatiif maqaan namoota 9 ga'umsaaf odeeffannoon isaanii muummichi ministeeraatiin dubbifame. Jara kan keessa illee tokko duubna amantii gorsaaf jaal muummichi ministeera guddaa Daaqon Daani'el Kibrat ture. Dhumirra carraan miseensummaa marii bakka bu'ootaatti kenname Dr. Gammadoo Daallee haasaa ofiitti keeyyaate. Miseensonni boordi dhaabbata pirees Itoophiyaa jijjiiramuun deeggara. Akka sababaatti immoo waan dhiyootan fuul Facebook dhaabbaticha irra maxxanfam kaasuun dubbisa katifuuf Dr. Gammadoon muudamnam tokko jabeesse mormu jechuun dhaadate. Namni sunillee duub Diyaaqoon Daani'el Kibrat ta'uu tamsaaf kallattii miidiyaa biyyaalessaa ABC'n furguggeesse paarlaamarrii bakaas. Hoomi uummata dhaga'uu dhabuun maal fiddanii yoo taatan malee wanni nu jechuu jirsirree miti. Namni kun bakka uummata hedduu tajaajiltirra tajaajiluu hin danda'u. Kanaaf dabinni hojjechaa tur mul'isuuf raga guutuu qabni jechuun miseensi paarlaamaa gorsa muummichi ministeera gatidho. Namichi Daani'el Kibrat jedhan kan biyyi bittinneessuuf moo walti nu fiduuf garangoo fiddaniin gaafi miseensi paarlaamaa biraati. Eegee dubbiinaaf Daani'eltuun jabaachaa dhumnaa naaf yaa'imman marii bakka bu'oota Taaggase Caafoo dubbi qabbaneessuuf gara harka laakkaa'uu dabran. Miseensi paarlaamaa 298 horkan irratti argamee marsa qaraatiin namni 149 hafilamu jedhe 129 mormuun 27 afaan qabate walirra buusanii jennaan lakkoofsi isaanii daan hirmaattota paarlaamaa hornu keessatti argam caaluun 302 dubbiin irdeebi. Marsa lammeessa hura kanaatiin namni 148 Daani'el Feele 126 morme 24 afaan qaba. Dhuma irratti dubbiin fuul miidiyaalee hawaasaa taakkoon miseensi Kaafawaab Jawaar Mahammadeer biyyattii keeyya 59 karagaa dhiyeeffachuun Daani'el Kibrat qabxii lamaan kufu fallaafis. Hura kanirra jaalli muummichi ministeera dabaawwaan filameef akka kufu qabaabiyaa himan marii bakka bu'oota uummataallee gaafa. Dubbiin tun hin duub saatii waan 20 eegirran mari'atamte fuul Facebook irra waan hedduu jedhaniin duub qondaalii badhaadhinaa Abtaayyee Danda'a boo'ii boo korbeessa birtarti jechuun mammaa. Dhimmi Abtaayyee mammaakeef garuu waan korbeessa don taane dubbi Daani'el Kibrat tanaaf abukaattoo dhaabbachuuf akka ta'eef godha. Obbo Daani'el Kibrat irra namooti qoomii qabaachuu malu garuu aangoon isaaf kennamtu nagancuuf nan boochisuu malti jechuun gaafa. Paarlaamaan Itoophiyaa gardhaan muudamas ta'e seera kamuu kuffisiin qabu. Inum dhufa, inum ragaa, inum dhiyaata, inum muudama. Bakka wallola taqaniyaa fuul Facebook isarra barreessa lataan itti fufuun yoo muudamni yookaan murtoon tokko sagalee caalmaatiin kuuf dogongoraa jedhanir deebi'anii lakkaa'u kanaaf kufeen beek jechuun koobla. Dubbiyaa Daani'el Kibrat kanaan alallee namooti muummichi ministeeraatiin guyyaa kabisa muudaman tokko lammiilee biyya la ta'uu dubbata. Warri fuul miidiyaalee hawaasarra koomii dhiyeeffatan raga qabnaa jedhu mootummaan asirra waan tokkollee ka dubbatin qabu. Wanni lamummaa kun dhuga taanaan seeriin eeyyamu garuu eeyyame baatisaan muudamanii jiru. Cufaafu paarlaamaan Itoophiyaa akkana bahe waan muummee ministeera jedhmormuu waan hin baratamiin tunuumat gammachiisu namni Facebook fayyadamkamu ragaba. Ab Daani'el Kibrat duub gorsa muummichi ministeera ta'uun dhuga garuu seeri cabsanii nammuuduu yakka fayyadamtooti miidiyaalee hawaasaalleen tanum koommachuu jiru. Daani'el Kibrat ለዚህ ቦታ አይገባም